inni dhugaa eenyudha? Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Illee akka nagaa taatan abdii fi amantiin qaba Waaqayyo bira. To'ee nagaa koottaansuudhaan obbolaan na jajjabeessaa jirtan tokko jedhee kaasee na wajjiniin turtan hundumti keessan guddaa eebbifamaa Waaqayyo na eebbisu. Ammas immoo jechuudha akkuma duraan na gargaaraa turtanitti nu gargaaradha. Koomentii godhaa, laayik godhaa, shiir godhaa. Nu jajjabeessaa isin jechuun jaalladha. Walaa jajjabeessinu. Hazireen kiyyaarraa akkana jedha. Hiriyaan kee inni dhugaa eenyu jedha. Hiriyaan kee inni dhugaa eenyu jedha. Dargaggeessa tokkotu hiriyaa sadii qaba ture. Baay'ee isaan jaalata. Waan baay'ee isaaniif godha. Isaanis akkasuma guyyaa tokko abbaa isaa mucaa koo hiriyaa qabdaa jedhee gaafate. Mucaanis eeyyen hiriyoota sadii qaba. Baay'ee kan hin jaaladhuu fi kanan isaanis na jaalatan jedheen. Abbaan isaas isaan keessaa kan onnee isaarra si jaalatu eenyu jedheen. Mucichisaas hunduma isaaniidha. Hunduma isaaniidha. Abbaan isaas erga akkas ta'e waan tokko uumnee hiriyaa dhugaa ta'uu isaanii mirkaneeffanna jedheen. Hiriyaa isaa mucaan isaa akkuma qoruu isa ajeeche. Hiriyoota isaa mucaan isaa akkuma qoruu isa ajeeche. Mucichis akkuma abbaan isaa ajeejeen hiriyoota isaa isa tokkoof bilbilee badaa tokko malee nama ajjeesatan jedheen mana murtiin jira dafii na qaqqabi jedhe. Hiriyaan isaas nan gadda hin danda'u ittiin jedhe. Ammas hiriyaa lammaffaa bilbile. Itti hime. Hiriyaan isaa inni lammaffaas rakkoo hin qabu nan dhufa. Waanan si gargaaru yoo jiraate hamman danda'u siif godha. Mana murtii keessa garuu hin galu ittiin jedhe. Ammas isa sadaffaa bilbile. Hiriyaan isaa inni sadaffaas maarree rakkoo hin qabu siif mana murtii miti bakka biraayyuu siif dhufa ittiin jedhe. Yeroo kana dargaggeessi kun gorsa abbaa isaa kamtu hiriyaa dhugaa jireenya isaaf akka ta'e adda baafata. Manni murtii biyya lafaa ishee amma keessa jirru yoo ta'u jalqabni hin dandeenyu kan jedhu qarshiidha. Dhalli namaa biyya lafaa irraa yeroo jiraannu hammam qarshii qabaatee du'a irraas hin oolchu. Mee asirraa wanti isin barattanii yookaan wanti isin dubbise kana maal akka barattan ani waan hin baradhe isiniif hin qooda. Innis jechuudha namni amma feeyoo nu jaalate hiriyoonni keenya amma fa'an nu jaalatanii dabarsinee isaaniif yoo of kennine garuu maal du'arraa kan nu oolchanii rakkina badaarraa nu oolchanii jechuudha. Maaliif jennaani nama waan ta'aniif rakkina sana keessaa yoomumayyuu hagamuyyuu nu gargaaranii nu oolchuu hin danda'an jechuudha. Garuu inni rakkina nama oolchuu rakkina hunduma keessaa kan nama dhiyeessine kan amma feete yoo rakkattee itti dhiyaattee kan sin jibbine kan sirraa fagaanne eenyudha? Waaqayyo isa tokkicha duwwaadha. Inni eenyu jettan Iyesuus Kiristoos duwwaadha. Yeroo hundumaa rakkannees dhiphannees waan barbaanne taane nu dhukkubees dhabnees geddinees waan barbaanne taane gaafa isatti dhiyaanne inni nun jibbu inni nurraa isin fagaatu jechuudha. Mee hiriyoota nama isin dubbise kana argitaniirtu tokko faarratti jechuudha. Inni rakkateetu kan isaanitti dawwalate hiriyaa isaa qoruudhaaf jira kaabbaanii akka inni hiriyaa isaa qoruu ilma isaa jennaan jechuudha. Haa ta'u malee inni tokko nan gaddaa
balleessaa inni balleesse kanaaf jechuudha baay'een gaddaa. Haa ta'u malee hin gaddee fi bisa bira dhaqee wanta gargaara tokkollee godheef hin jiru jechuudha. Inni lammaffaanis akkasuma deebitanii inni sadaffaanis akkasuma jechuudha. Garuu amma hiriyaa dhugaa kana akka gargar baafatuu fi dhaabbaan isaa jechuudha kan qore ilma isaa akka qoru godhe. Amma nuti asirraa maal hubannaa? Rakkinama hunduma keessaayyuu nama yoo rakkannee gaafanne namni rakkina keenya nu oolchuu dhiisuu danda'a. Garuu inni rakkina keenya inni dhiphina keenya nu oolchuu yeroo hundumaa kan nurraan fagaannee Waaqayyo duwwaadha. Innis Yesuus Kiristoos isa fayyisaa biyya lafaa ta'e isa wanti hundinuu isaan ta'e duwwaadha jechuudha. Isa alfaa omeegaa ta'e duwwaadha jechuudha. Kanaaf itti fufeetanii ni dubbisa. Inni bakkuma hunda nu wajjiniin naqu, inni nuuf du'e, inni dhukkuba keenyarraa nu oolchu, inni fayyaa keenya nuuf kennu, inni waan hundumarraayyuu nu dhorku Yesuus Kiristoos isa tokkicha qofaadha jechuudha. Kanaaf oolchanii gargaaranii waan hundaatu Waaqayyo qofaadha jechuudha malee nama abdachuu hin qabnu jechuudha. Namni nama gata, karaatti nama gata. Namni gaafa namni dhukkubsatee, gaafa namni rakkatee amma tarkaa qabdutti, amma fayyaa qabdutti haati namaatu jechuudha. Isheen nama dhalteeyyuu yoo akka badaa tarii waa tokko rakkatteettee sinuuf dandeessi. Kan nama nuuf hin garuu Waaqayyoodha. Waaqayyo isa tokkicha duwwaadha jechuudha. Yeroo baay'ee namni nutti dhiyaatee yoo nurraa fagaate nama torii baay'ee jaalallu tokko akka waan Waaqayyoo tokkotti ilaalla jechuudha. Kanaaf namni nama fooniitii homaan nuuf gochuu hin danda'u. Garuu inni waan hunduma nuuf gochuu danda'u inni nuuf jedhee du'ee du'umee ka'e Waaqayyo keenya isa gooftaa Yesuus Kiristoos duwwaa ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa hiriyaa qabnaa jennee hiriyaa keenya abdachuurraa nama guddaa qabnaa fedha guddaa qabna jennee abdachuurraa Waaqayyo qabnaa yeroo hundumaa gaafa jennee abdii qabna jechuudha. Abdiin keenya isa jiraatadha. Egaa Waaqayyo sinaa eebbisu hundumti keessanuu akka waan kanarraa waa barattan abdiin qabaan fi kiyyaa waan irraa baradheef asiniif qoode. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuu fi ofii kiyyaarraa hin ka'a jechuudha. Nama akka badanatti dhiyaate yeroon itti of dagachuu jira jechuudha. Yeroo akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Namni yoo itti hirkatanii yoo guddachuu barbaadde jijjiiramuu barbaadde yoo namatti hirkachuu dhiifte Waaqayyo isa tokko jetti hirkatte waan hunduma jalaayyuu hin baata jechuudha. Baay'isa waan hundumaati, gargaaraa waan hundumaati, oolchaa waan hundumaati. Inni hunduma danda'u Waaqayyo duwwaadha jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu inni hiriyyaan keenya inni dhugaa, inni sirriin Waaqayyoodha. Namnis inni dhugaan hin jiru jechuuf himati. Garuu waan hundaayyuu kan caalu Waaqayyo duwwaadha jechuu barbaadatanii eebbifamadha. Inni biraa immoo maalidha isinitti fakkaate? Obboloota kiyya dhugaa barreeffama kanarra maal akka nu baddee hiriyaa qabna jennee akka badaa itti ufgatoo dhiifnee yoo qorree ilaallee inni waan akka ta'e nu bannee jechuudha. Dubbiin sagalee Waaqayyootu akkana jedha. Nama jaaladhu malee hin amaninii jedha. Yaa kanaan wal qabata waan ta'eef jechuudha. Amma feeyyuu nama jaalanne hin jaalanna malee hin amannu jechuudha. Maalti hin amannu yeroo jedhu ittoof hin amannu jechuudha. Naafsiniif gareessa yaada sagaleen kun jechuudha hoggaan dubbadhu. Akkasin siniin jedha. Kanaaf yeroo hundumaa hiriyyaan keenya isa dhugaa keessattuu ijoollee dhugaa dubbachuuf yeroo biyya Arabaa biyya Oromaa kana keessa jirru hiriyyaan keenya inni dhugaa Waaqayyo nuuf haa ta'u jechuudha. Waaqayyo isa waan hundumaa keessa nama gargaaru isa waan hundumaa wajjiniin nama wajjiniin ta'u Waaqayyo nuuf haa ta'u jechuudha. Ani hiriyyaan namaan barbaachisu jechuu biyya wanta isaatti hubadhaadha. Garuu inni guddaan hunduma caalu Waaqayyo ta'uusaa sirriitti haa hubannu jechuu barbaadanii hiriyyoota amma isin dubbise kana keessa waan kana akka adda baafannuuf wanti kuni kan raawwate jechuudha. Maal inni kuni kan ittiin ibsamuu barbaade Waaqayyuma duwwaadha jechuudha. Inni dhugaa inni sirriini hiriyyaa inni dhugaa inni sirriini Waaqayyo ta'uusaa jechuudha. Kanaaf kanarraa waan akkanaa kana hubachuu dandeenya.
Waaqni isin haa eebbisu. Eebbiftaadhaa waan biraa qabadde ammas itti deebi'uutti nagaan naa tura.